Hatimiti kutaa je'effaa yoo yaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani jira galata rabbii haa ta'u tole egaa warreen nan beekneef an eebbisaan jedhama. Egaa leenjii keenya guyyaa har'aa Hatimiti kutaa je'effaa wajjin ilaalla. Leenjii keenya guyyaa har'aa wajjin turtii gaarii. Egaa guyyaa bareedduuf miidhagduu kanatti leenjii bareedaaf miidhagaa wajjin ilaalla. Yaadaaf qalbii keessan as deebistanii akkasin na hordoftan abdii guddaan isinirraa qaba. Egaa mata duree leenjii keenya guyyaa har'aa Hatimiti kutaa je'effaa keessatti dhiifama kan jedhu wajjin ilaalla. Egaa jireenya keenya keessatti rakkoowwan adda addaa wanti garaagaraa nu qunnameera. Kana keessatti immoo ga'een nuti dhiifamaan mo'annee fi dhiifamaan mo'atamne maalidha? Mee fakkeenya tokko wajjin ilaalla. Seenaa dhugaaf akka qabeessa ta'e jechaadha. Guyyaa tokko hiriyoota baay'ee wal jaallatan, baay'ee wal kabajan, sababii isaaniitiin maatiin illee kan walitti dhufee yookaan immoo isaan irraa ka'uudhaan illee jaalalli isaanii irratti namoonni hedduun otoo akka isaanii kana wal jaallanne, otoo akka isaanii kana wal dhaggeeffanne, wal hubanne jechuudhaan jaalala isaanii kana irratti hinaafu. Garuu guyyaa tokko wanta hin eegaminitu isaan mudate. Gaafa kana hiriyyaan inni tokko namootarraa yookaan hiriyoota isaa kan biraarraa jecha hin taane yookaan wanta hiriyyaa isaarraa hin eegne tokko arge. Sanaan dhaga'uun duras gochaa sana mirkaneeffachuuf yogguu deemu hiriyyaa isaa sana irratti arge. Maal godhaa hiriyyaan isaa kuni? Jaalallee isaa faana, jaalallee hiriyyaa isaa faana dhaabbatanii wal faana taphachuu yookaan immoo wal faana miira ho'aa keessa galanii haasaa fudhatanii wajjin taphachaa jiru. Hiriyyaan inni kun immoo akka oduu namootaa hin dhaga'u jechaa ture. Gaafa deemee arguu qaamaan hiriyyaan isaa sun jaalalli isaa faana taphachaa jira. Maal godhaa jira? Faana taphachaa jira. Kennaa adda addaa waliif kennaa jiru. Wanta garaagaraa walitti hiixataa jiru. Gaafa kana jaalallee hiriyyaan inni kuni hiriyyaan koo akkamittiin waan akkasiin irratti yaada? Utuun icciitii garaa kootii isatti himadhu, utuun keessa koo baasee hiriyyaa koo kanatti himadhu, hiriyyaan koo akkamittiin jaalallee koo faana dhaabbatee kennaa walii kennu, akkamittiin jaalallee koo narraa fudhachuu danda'a jechuudhaan miira haarii keessa seenee hiriyyaa isaa sana eeggatee haaloo ba'uudhaaf hiriyyaa isaa kana waraane. Hiriyyaa isaa kana gaafa waraanu hiriyyaan isaa kun dhiigni isaa hedduu dhangala'ee of wallaalee daandii gubbaa irratti kufe. Gaafa kana poolisoonni yookaan qaamni seeraan namicha waraane kana, hiriyyaa isaa waraane kana qabanii gara mana seeraatti geessanii mucaa isa waraaname kana immoo gara mana yaalaatti geessan. Egaa guyyaan ooltee bultee sekoondiin daqiiqaaf daqiiqaan sa'aatiif sa'aatiin guyyaaf guyyaan torbaniif torban ji'aaf wal jijjiiraa dhufanii lamaan isaaniiyyuu mana abbaa murtiitti wal argan. Gaafa kana abbaan murtii murteessuudhaaf
Gaafa kana abbaan murtii murteessuudhaaf waltajjii isaa irratti wal ba'ee mucaasa waraaname kanaan akkas jedhee gaafate. Hiriyyaan kee kun si waraanuusaa ni beektaa? Hiriyyaa kee kana akka inni si waraane ragaa qabdaa? jedhee gaafate. Gaafa kana akkas jedhee deebiseef. Kabajamoo abbaa murtii, hiriyyaan koo gonkumayyuu waan akkasii hin raawwatu. Hiriyyaan koo na waraanuu mitiiti, narratti waraanama. Hiriyyaan koo na cabsuu miti, caba koo kolaa. Hiriyyaan koo beeluu koo beela'aa. Hiriyyaan koo dheebuu koo dheebotaa. Kanaafiyyuu kabajamoo abbaa murtii, kan na waraane nama biraadha. Namoota sana immoo ani hin beeku, hiriyyaa koo mitii jedhe. Gaafa kana hiriyyaan isaa sun boqqoosaa gadi cabse. Waan godhe waan beekuuf, waan raawwate waan beekuuf. Akkas jedhee yaade ammas sammuu dhala namaadha mitiire. No, kun haala baay'ee yookaan immoo narratti haaloo qabachuufidha. Kanaafiyyuu hin ta'uu jedhee yaaduu jalqabe. Gaafa kana akkas jedhe hiriyyaan isaatti siiqe. Yaa hiriyyaa koo, yaa obboleessa koo, ati balleessaa hin qabdu, kan balleessaa qabu anaaf jaalallee keedhaa jedhe. Maaliifi jedhe. Kennaa waliif kennaa jirru, aasaa waliif aasa'aa jirru suni torbeen irraa guyyaa dhaloota kee waan ta'eef guyyaa dhaloota kee kana kabajuudhaafi kennaa siif bitaa turre. Kennaa bareedaa siif kennuufi. Kennaa ati jaallattu, wanta ati jaallattu, wanta ati barbaaddu hiriyyaan kee sun na gaafatteennaan ani immoo si dhoskeen itti hime. Guyyaa gaafa dhaloota keetii sana kennaa kee siif kennuudhaafi. Kanaafiyyuu isheen deemtee bituudhaaf waan yeroon arganneef ani kennaa siif bitiitiin deeme. Kanaafiyyuu atitu kana beektatee na waraantu turte. Miira ati keessa turte sana keessa anis situun galee kana caalaan raawwadhaa. Kanaafiyyuu dhiifama naaf godhii jedhe. Utuu si ta'e maal jettee murteessita? Hiriyyaa kee jettee maaf waamta abbaa murtii? Diina koo jettee waamtu yookaan diina kee jettee waamtu? Inni diina koodha malee. Kabajamoo abbaa murtii, na ajjeesuudhaaf iyyuu gajaraa yookaan shukkaa yookaan wanta garaagaraa baata miti. Innoo waa biraa natti baafateera. Yeroon hundumaa na doorsisa jettaniitu site. Wanta ofii kee balleessiteef irree dhiifama gaafatamuu barbaadda miti ati. No, na amani, ati garuu miti. Dhugaa dubbachuudhaaf ati nama addaadha. Namatu namni sitti balleessu dhiifama namaa godhu. Namatu namni ofirraa si dhiibuu ofitti nama qabee aammatu. Namatu namni sitti malu ati immoo isaaf maltudha. Ati nama qaaliidha. Ati nama gati jabeessadha. Ati nama dhiifama beekudha. Ati nama jaalalaadha. Ati ayyuudha. Ati hubataadha. Ati qalbeeffataadha. Ati namatti hin maltu. Kanaafan si jaalladhanillee. Maaliif badii kamtiyuu eenyuyyuu badii balleessuu danda'a. Addunyaa kana irratti namni badii balleessuu hin dandeenye yoo jiraate isa du'e qofaadha. Fi isa hin dhalanne. Inni du'e du'eera. Kee badii balleessuu hin danda'u. Inni jiru garuu seenaa gaarii balleessuu danda'a. Seenaa badaas gaarii gochuu danda'a. Addunyaa keenya irra kanarratti eenyuyyuu dhiifama gaafachuun barbaadu. Yoo dhiifama gaafatame laphee dhiibe malee. Ani koo dhiifaman gaafatameen. Ani af koo dhiifama ta'am. Maaf dhiifama nan gaafatu. Dhiifama eegna.
hiriyaa keenyarraa dhiifama eegna. Obboleettii keenyarraa, obboleessa keenyarraa, haadhaaf abbaa keenyarraa, hollaa keenyarraa dhiifama eegna. Badii balleessine irratti daballee dhiifama eegna. Utuma isaan nutti balleessaniyyuu irra dabarree dhiifama jennee dhiifama gaafachuu qabna. Dhiifama kan jaallatu Waaqadha. Dhiifama kan jaallatu qulqulluudha. Dhiifama godhiif. Badiin ati balleessiteewu, yakka ati hojjetteewu, kan kee maaf irraanfatta? Kan hiriyaa kee malee, kan obboleessa kee, kan obboleettii kee malee, kan jaalallee kee malee, kan maatii kee malee, ati immoo badii hammamii dalagdeetta? Ati immoo maal raawwatteetta? Maaliif dhiifama eegdati? Maaf dhiifama hin gaafatattu? Ati maaf dhiifama hin gaafattu? Dhiifama gaafadhu. Namni dhiifama gaafatu beekaadha, hayyuudha. Namni dhiifama gaafatu yoomiyyuu taanaan abdii qabeessadha, milkaa'aadhas. Baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabaja. Qopheessee qindeessee kan sin faana ture an Eebbisaa Taakkalaati. Ati miti. Kutaa jeeffaa asuma irratti goolabnaa. Kutaa torbeeffaatiin hanga wal agarruutti turtii gaarii.